من جاف كارا سين قبل يوسن اتمات ايدي لما فانا برتا روم سيفاچو دافدفتي وانت قدام مالي دا ملك يو سبرا قباتي ملك اشيسن اشيتو نفيده كنا اشيتي وا اسي يو درا جالالان سيتات سني اما سيغله اما وانت ولت سيقبا جروف مالي دا مكان كليسا نمن يسو جنة يو حاسمنو من نمن امانون دندو اتي مكا كليسا تسر جرمله مكان الراس رنجو مكان الردا كان بلسله كنجسله كان سببين شي اوف دربته فيله لموما كيساني تكوفا مالي دا سين ملكومني نجايونتون وفي بلستي سين الدهاباتو تيغالي مچا كنا تاتي اك غراشيت تاتي في ملكومني في وسوشين وبلستي لي وان باي نمت دغامو كوني سيغالي جيرين لما غافا نمانتان نمت حدا سينو سو ملكوفتي اوكي سين ملكومني مچاني سين ملكومني انس ابا بربادوچ يسا سورا كا اترغا كون دمو سيراميتي اسين دمو كون بري ايدي نياتي سمو ديبسا با ايركود دوغا ربي abdi asratti churani ifama na godi hanni shi chura hanni shi wanni nabra jiran jura ma sana arastai borus tay chur hanni mujo kana wanni tokkichi wanni nabra jiran jur beri ni mo ragan si virate ragauna fi de rakkon kam ya gede nan ka fala nabra ka bachu shi beri ragauna ka batte afilat raga ani jesa dete nafitachis ragana mashin bakka duga jirti dikko nafitachis isin bakka duga jirti beri nin ka batte afi duragi miti meri to ragan kana ma dis walla genna no mallaqna micayo sirra jira amma shin injirtu ija ke so gidan dikat ragicha na fi baka ragicha na fi rakkon ka ragicha na fi nabra jura ci bana fi braga bire raga anta wacce raga fi ko sabara me akka jollen tayna nuti namu gurda da okay wait ana jeta det mileda ko sabra gent jeta an fe jeta da dabane ne bishi jeta det ngam mileda ko sabra det la fa tin wa tin na fi shin baka duga jirti ma sobda dubai gaafa dhuftu processi shitin dhufti sanin alalle mallaqni shi sirra jira dhaggeeffadhu wayin sitti ma Yonas wayin sitti ma dhaggeeffadhu wayin sitti dikko namni deebi'a koolitti deddeebifne ka karaa walii kennaati wal dhaggeeffadhu dhugaan osoo kabaatuuti kaa caalutti ba dhugaan kaleessa awwaaluu jammare Oromoon ammallee dhugaan mucayyoo tanaas hin bahu wanti ammallee gara daanitti qabamaaru waa'ee dhimma birriiti dhamale dhimma ajjechaa keessa daaniin urgaadda ba'anii turanii natti himtee jirti anis nan beeka deengaddallee waa'ee isaa raayii miti kanaas haa ture mucaan akka ishiin natti dubbattetti illee deengadduma akka ishiitti natti dubbattetti nan heerume bar jennaan daanii noo jennaan sargii gaafa guyyaa 16 gaafa guyyaa 16tti amposoteerutu jira profaayila kiyya jala sargii san irratti hin dhufaa sargii kiyyallee si dura qaddamee godhadhaarati sargii yuun awwaamni naan jennaan sargii hin goone bar sargii godhachuun eda miizee naa taataa yuun jedheen wallaahi rabbitu natti beeka ishiin duuf guyyaa 3 dur deebitee guyyaa 2 bullee deebinee bariisaa wal geenye siigalee sargii 16 kanarratti miizee wajjiin taanaa waliin jenne siigalee miizee hin qabu annam lutte woluuko walitti galuun hin qabu si wajji tabadha miizee naa taataa innaan abbaa warraa koo eeyyamsiifadheen dhufaanaan jedhe abbaa warraa koo eeyyamsiifadheetan miizee ta'aanaan jette mucayyoon dhimma daanii dhimma ajjechaa keessaa daaniin gonkumaa quban qabu tarii dammoo carraan isaa hin tasaakkaaneef kanaanis tasaakka'uu fi dhabee jennaan wadhabbii garasii irratti yoo ta'ee carraa ishii irratti yoo aartee yookiin dammoo akka jedhan yoo darbatamtee jiraatte malee mucayyoon gonkumaa ufajjeeftillee yaadu bariisaa hojii jammaruu edaa jettee sagalee ishiin naa qabdeen jira screenshot godhe isin asii ol baasuu nan danda'a wanti ishii wajjin gaafa saasofne guyyaa wajjinaa sobne wajjin baasa waan ta'eef waasaappichi hin jira guyyaa waliin haasofne daanii bar gaafachiisu waa'ee karaa haqashii maallaqa ishiitidha malee waan ishii waan daaniin harka ajjeesuu keessaa harka qabaa keessaan qabu guututti maallaqa gara maallaqaa yoo ta'e gara maallaqaa fideera naan jetteerti ilaalli waggaa 2 dura wal barre mucayyoo tanaasitti jira saamiin illee narratti barate na bira barate saamiinis mucayyoo waggaa 2 dura wal beekna mucattii waggaa 2 dura wal beekna saamii fidadheera jaarsa qabaabar jettee natti ergitee akka hiriyummaatitti wajjin haasaa malee haasaa biraa walitti hin qabnu aniif ishiinis jaarsa kiyya fidadhee jira walitti haasofnee jira jaarsa asii qaba yoosa indoom kaampaanii hojjetti kaampaaniidhaan dhuftee mucayyoon Igale akkasi gara malleebine abdi yeroo tokko sagalee yetterte gaafiruma
sagalee sana nama 7,000 fi waan ta'e jira jedha. Yoo dandeesse sagalee sana asirratti gaaffiin jira nagaafachuu qabdan murtanii ta'u miti. Deemin si barbaanna. Sagaleedhuma sana amma otoo nu dhageessiste nama kana hunda. Sagaleen suni sagaleen ishiidha waliin haasofne dhimma daaniitiif dhimma du'aatii mitidha. Sagalee walii haasofne dhimma miizee walii taana jaarsa kiyya gaafatee si fidee guyyaa sadii booda yookaan guyyaa taanuu hojiin galaan jettu saname. Eeshi siifan baasa isallee silkii takkattan qabaan kun na jalaa cabeera. Keessaan si erga seenaa sagalee sanis. Qoy abdii amma dhimma qoy yeroo tokko please miyuutii qabadha yeroo namni wayyaa so abdii faana naasa'uu barbaade. Haasofni kiyyaaf kan abdii walitti dhufa bakka kanatti bakka obbo Yoonas maallaqni ishee narra hin jiru jedhu. Maallaqa ishee baastee akka isa fidde nafaan haasofte. Ani immoo obseen ijoollee fiddi biyyarraa nafaan viizaa na biraa qabdi. Aduu uhudii galgala waaree boodan faana haasa'e. Viizaan bahee fi na bira jira jechuudha. Kanaaf Yoonas yeroo si fiddus quban qabaa siin jechuu barbaade tanan. Sababbiin ishiin itti ijoollee viizaa na biraa qabduuf waraqaa biyya kanaan hojjisiifadhee akka namaatitti gadi bahee gala biree naan jette. Maalii jennaan ammallee maallaqa na nyaatanii na gargaarii jette. Achumaanan ijoollee 30 fidi. Ani viizaa siifan kennaa birrii dallaalaati fudhoobseen jedheen. Kana achirraas deebi'ee sababa keellee kamucaasanillee maallaqa akka nyaatatti natti himte. Sababa kanaaf amma ragaa isa ati jettu ishiin akkaawuntii kee irratti akka hin galchine. Risiitiin obboleessa kee abbaa kee irraa waan hin jirreef akkatti soogiddaan ija dhiqattee waaqachaa jirta. Kun hin ta'u siin jedha. Tolaanillee lolaalinillee wanti kun akkas hin deemsifne asumatti asitti jira Yoonas. Ifama wajjin jechuudha. Ani wanti na gaafattanoo jiraatanii na gaafadha. Kana irratti fooloo sassaabachuudhaaf yookiin waan adda gochuudhaaf yoo ta'e malee haqa mucayyoo karaa keessa waan karaa jammaramaa jiru karaa tiraa yoo ta'e karaa hundaanis yoo ta'e itti deemaa jira. Haqni mucayyoo haa ba'u. Wanti biraa wanti asirratti intini tokko hin jiru. Ani mucayyoon yaa dannaa fidde dalaalaan haa kennite dalaalaan dannaa fidde abdii shaggar nan beeka jedhe birrii yan kaffalee dhufe 100 naa fidde kan irratti birrii ishee hangi ishee bira tokko hin jiru. Ani wanti na gaafatan kanuma kanaatti harka keessan qabu waan hundumaa keessa hojjetu haqa ishee rabbi haa barbaadu karaa seeraan qaamaa jira waan ta'eef dhugaan tokko waan biraan hin jettu kun gosa. Obsi Daane obsi. Yoonas gaaffii gaafadheen bu'aal tokko Yoonas as deebi. Wanni sira fooloo saabbachuudhaaf jetan jiru. No Daane obsi. Yoonas as deebi gaaffii tokko bichaa si gaafadha akka nama tokkotti si akka oromummaa tokkotti al tokko bichaa. Na gaafadha. Si fiddeetti hin beekta riyyaa kee turte miti? Nama safara tokkooti wal loltanii waliin hoddanii wal dubbistu miti yookiin immoo biyyatti wal beektuun. Biyyattiin torbee tokko wal beekna torbee tokko. Esh gaaffii tokko immoo namni kamiyyuu gaafa qaamaan jiru wal loluu danda'as walitti araaramuus hin danda'a. Siigalee daanii garuu mucaan kun lubbuudhaan dabarteetti. Siigalee miti? Amma ni waan si gaafadhu ani akka nama tokkotti ani illee qorachaan ture seenaan nama biyya tokkotti seenaa faana atillee nama biyya tokkotti mucaan kun reenfi ishee akkamitti akka galu yookiin maatiin ishee akka eegaalu beekta miti re? Wanti beeku tokko hin jiru gammaa seeraan qaamatamee jira jechuudha. Nama biyya tokkotti akka nama tokkotti hojii laayifii dabarteetta maaliifini qaamni dhimmi isaa ilaallatu eega hordofee eega qabatee ati maaf duuba deemtee reenfi kun akkamitti gala jettee maaf haala mijeessineef ani biyya tokko eega taate jechaadhaati. Nama ijaan beektu tokko iyyuu sitti dhaga'ama beekta miti? Anamma guyyaa tokko bichaanii abdii biratti lafa bashannanaatti argee mucaa kana. Eegasii guyyaa tokko argeen beeku. Garuu hamma dhiigni kun dhaabbate amma guyyaa sadii amma nani gurraachee qaamni koo keessi koo amma miidhame natu beeka sii galee. Mucaa kana faana laayifii tokko iyyuu waliin dabarsinee hin beeknu. Garuu ati immoo yeroo baay'ee wajjin taateetta yeroo baay'ee immoo waliin haasoftaniitu. Maaliif hordoftee akkama nama tokkotti reenfi ishee akka galumaaf hin goonesh. Okay dhaggeeffadhu. Dhimmi kun dhimmi obsee seeraan qabamee jiraadhaan akkuma seeraan qabametti ammallee dhimmi ishee jechuudha. Dhaggeeffadhu. Ani afaan hin danda'u. Afaan wanti ni beeku tokko hin jiru. Seeraan wal qabatee jira jedhanii erga jiranitti immoo seeraan qabatee jira erga keessan asaa jiranii xumuraa jiranii wanta seeraan wal qabate tokko ani yoon seen illee wanti ni dubbadhee tooni bakka tokko bakka hiisan bu'eetti dubbadhee tooni haasu tokko hin jiru afaan waan hin beekneef jechuudha asirratti tokko faarate jechuudha. Si galeedha miti. Erga seeraan qabate jedhanii seera saniin karaa namaatti gaafachaatuman jira wanta seeraan gaafatame tokko immoo waan dubbadhe afaan malee hin danda'amu wanti hin gochuu danda'u tokko waan hin jireef gaddimmoo gaddaatuman jira wanti isa tokko hin jiru si galee. Sababa kanaaf ani wanti ni danda'u waan hin jirreef wanti hin cal jedheef jechuudha. Wanti hin godhu waan hin jiraanneef.
እሺ amma akkas goonesh ቆይ yeroo tokko asirratti ቆይ wait guys warra dhimma oobsii akkamitti deemaa jirra jedhaniif wasiila ishee argannee irra baay'izawwee dhimmicha itti gaafatamummaa fudhatee isa hordofaa jira qaama seeraa faana jechuudha reeffi ishee akka hin galle marmaraan akka godhamuuf duubatti deemee rukuttaa harkaatu jira namni darbee ofii kuftee isa jedhuuf yeroo lammaffaa qorannaan reeffaa akka taasifamuuf wasiilli ishee gaafateera so dhimma ishii nama hordofu nama foon ishii ta'etu Dubaay keessa jira intalli kun reeffi ishii biyya galee maatiin ishee awwaallatu san booda waan jiru itti deemna jedheetan callise malee miidiyaa irra gadi buunan dhimma ishii dhiisee quban qabu jechuu miti akkatti fudhadhu jechuudha amma nu hubadhe laal kanaaf isheen akka abbaa manaatti isa fidde wajjin hojjetanii guddachuuf si galee miti erga adda ba'anii immoo maallaqa ishee akka kennuuf yeroo akka isaaf kennitu ishii gaafateera. Si galee keessa darbee maalan jedheen beektan ishiin boochee maraannaan jechuudha. Ani nama du'a hawwe biree gaafa naan jettu maalan jedheen beekta? Obseen jedheen callee hojii kee hojjedhu. Ijoollee fidiinatti kenni viizaa sii baasa birri dallaalaa irraa fudhu. Gaafa inni biyya galu obsaan eegi tolaan miti ani humnaan irraa siin fudhu tanan tu etteen irratti tuftan jedheen keessa darbee boochee maraannaan jechuudha. Yeroo sanitti hiriyaan qabdu ture isheen mucaa qaama ifaan ertu kana jechuudha. Kanaaf jennaan maallaqa even iqaamaan isaa waraqaan isaa barkan amma hojjetame bar maallaqa isheetiin hojjetame maa wal somnu. Diraama 17 ol hanga 20 asirratti akka baaste afaan isheetiin natti himte kana. Siigalee achi as deebitee mooyyuu gama firootiin gaafa natti himtu akkamitti akkas ta'e jedhee loleenii itti mufadhee marsaa lammaffaa akkamitti badii akkana balleessite jedheeni walitti buunee turre anaaf isheen san booda dhiiseen itti deebi'ee itti haasa'uu eegale. Siigalee waa baay'eetu jira. Mucayyoon kun waa baay'ee taateerti, waa baay'eedhaan hacuucamteerti. Kanaaf amma isheen hin jirtu jedhamee abukaatoon hin barbaachisu. Dhugaan abbaa dhugaatiif galti guyyaa tokko laal I don't know waan addunyaa kanarratti dhufuun beeku. So akkasiidha birriin ishiin firooman kenniteef birriin hodhu obboleessa kooti si gargaare jettuun jetteen tokko hin jiru. Akka balleessaan akka abbaa manaatti akka jaalalamu erga adda baanii maallaqa konaa kenni gaafattee siin jedhe bar yeroo naa kenni jedheen guyyaa tokko waamee rukute laal sittan hima waamee rukute adda ishee kanarra akkatti dhiitayee jiru ilmi dhiira iyyuu booksidhaan akkasitti hin dhaamu dhugaan siin jedha rukuttaa ishii rukutamte eenyus si rukute jennaan daaniidha naan jette mee suura daanii naa ergi jedheeni naa ergite hin qaba yeroo sanitti si galeemi akka amma itti daaniin ji'a 8 akka obboleettititti ishiin isa fidde kalas mana madaamii maal wayyoo lakka namnu afaan qabate anchi akkana